the streets of Eugene. He is world champion Tamarat Tola. Urji Afrika gurra achi boone Abbaba Biqilaan mo'achuu barree Daraartuu Tulluun milkoofne siniin kabajaa arganne arbii hundarra mul'anne hunduu gammadaa gammanne Hojiileen nu boonsiitaan sababii gammacheeftan mo'achuudhaan sin beekna atilee to'ota keenya mul'attee faajiin keenya dhaloota fakkeenya galatoomaa jenneerra gammadee sabni keenya urjiilee gurraacha Afrikaa nu boonsan guddaan gatika Abbee Biqilaan kan dhufe Hayilee Gabrasillaaseetti fufe Jabaan gurraacha hangafaa seenaa dawaa lammaffaa durii kaasee hangarraa warqiin dachaan dabalaa lammiin biyya koo gammadee siniin kan maqaa argate ol kaatee faajiin mirmirraan sirraa jeffatee addunyaan walgeenyi irraa bu'aa sarginee gatii dadhabbii siniin obsinee ilmaan biyya koo nuuf taatan ergoo durii hangarraa jirtuu biyya koo gootota addunyaa laale hunduu simannaaf yaane gammachuun dachaa dachaa injifannoon milkooftu eenyummaan sin qixxeessu biyya ofii akka atti boonsu seenaan dabalameera eenyummaan ol ka'eera seenaan dabalameera eenyummaan ol ka'eera Maarkos Gannatiif Silashii Gazzaanya Barraa Barasee Biraan Adareef Faatumaa maatiin Dibaabaas kanumaa seenaa miliyoon Abarraa masaraa Daffaa qabna seenaan Qananiisaas dabalee Fayyoo Leellisaa saba falee Ibraahim Jeeyilaanii fi Hagos Moosinnat Garramoo isa tokko cimsuu dhadhaloo ta dhufu warqiin dadhabbiidhaan kan dhufu Is it going to be her turn? She looks over her shoulder. Her berry's closing. She drifts up. Tessa Guidi and Novelist. Novelist and Martins. Just so lammiin biyyaa gammadee siniin maqaa argatee yaabonsitoota sabaa Itoophiyaan sin qabaa gudaaf sagaa'eef dirribeen Taammiraa Tolaa kan dhufe yoomiif Salamoon Baaraggaa gudaaf Muktaar Faas jirugaa Gootom Gabrasillaaseef Magdasfaa warquhaaf lammeechaan jirugaa tarreessee maqaan infixuu ulfaadhaa gareen hundumtuu eenyuutu sin caala har'allee urjiin Afrikaa qacalee eenyuutu sin caala har'allee urjiilee Afrikaa qacalee